Yooyaa akkam jirtu hordoftoonni Ididiyaayituu biyya keessaa akkasuma immoo biyya alaa ta'uudhaatiin kanneen daawwataa jirtan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu gidduu kanaa dhimmoota mana kiristaanaa keenya wajjin wal qabatan wantoonni garaagaraa sooshaal miidiyaa gubbaan akka deddeebi'aatti jiran akka naannaa jiran baay'een keessan qubanii qabdu. Haa ta'utii sana wajjin wal qabatee egaa manni kiristaanaa akkasuma qarshiin yeroo itti saamamaatti jirutti akkasuma immoo maqaa abbootii mana kiristaanaatiin yeroo itti wanti balfa ta'ee wanti yaraa ta'ee nama birattis ta'e waaqayyoon biratti wanti fudhatama hin qabaanne yeroo itti hojjetamaa jirudha. Keessattuyyuu kan guyyaa dheengaddaa mojootti kan raawwatame jechaadha. Dhimma toshuu yookiin immoo xonoqqoluudhaan waan wal qabatu jechaadha. Namoonni baay'een wanta kana irratti gaaffii garaagaraati kan isaan kaasanii. Namoonni tokko tokko waan mana kiristaanaatiif yaadan itti fakkaatee yeroo isaan wantoota yaraa akkasii yeroo itti dhoksuudhaaf yaalan ni argama. Namoonni tokko tokko jechaadha sooshaal miidiyaan itti fayyadamu keessattuu karaa toora feesbuukiitiin yeroon maxxansu namoonni baay'een karaa sanaatiin ati mana kiristaanaa keenya xureessuudhaafidha. Mana kiristaanaa keenya qaawwa ishee agarsiistaa. Amantaa Pirotestaantii wajjin waliin galtee yookiin musliimotaa wajjiniin hojii isaan hojjetan hojjettaa. Mana amantaa keenya xiqqeessitaa yeroo itti jedhamu karaa yeroo baay'ee jechoota akkasiitti kan naan jedhamu. Egaa wanta yaraa ta'e kun nama birattis waan jibbamaa ta'e waaqayyos wanta hin jaallanne sabatti agarsiisuun akka dhaloota irraa baratu gochuun hammina hin qabu. Ammoo wanti haga ammaatti nu miidhe keessattuu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo wanti akka inni akka jechoonni ittiin jedhaman namoonni jechoota garaagaraa akka ittiin jedhan qubni akka itti qabamu wanti taasise keessaati inni tokko yookiin inni olaanaan waan badaa jiru tokko waan yaraa ta'e tokko utuu ilaalluu callisuu keenyaanidha. Kanaaf dhaloonni barachuu qaba, arguu qaba, beekuu qaba. Eenyutu hojjetaa jira kan jiru. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo da'oo godhachuudhaatiin wanti yaraa hojjetamu kamiyyuu ifa ba'uu qaba. Kun ejjennoo kiyyadha. Irra deebi'een dubbadha. Wanti mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo da'oo godhachuudhaatiin Phaaphaasii haa ta'u, luba haa ta'u, daaqonii haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, faarfataa haa ta'u, amanaas haa ta'u. Mana kiristaanaa kana da'oo godhachuudhaatiin wanti yaraan hojjetamu ifa ba'uu qaba. Inni kun immoo ejjennoo gooti. Namni kamiyyuu kan beekuu qabu. Qeesii hataa jiru tokko maxxansuun mana kiristaanaa salphisuu miti. Nuti yookiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa wantoota akkasii akka isheen balaaleffattu ifa baasudha. Yoo qabannee teenye garuu kun hojii keenyadha. Hojii kana ni deeggarra. Hojjetamuu qabaa akka jechuuti. Namoonni wanta yaraa mana kiristaanaa keenya keessa jiru ifa baastee ni mul'isiin amantaa biraatti agarsiisee warri jettan. Jalqaba irratti mana kiristaanaa keenyaa da'oo godhachuudhaatiin wanta akkasii hojjetamuu qabu. Kun mana kiristaanaa miti namni dhuunfaa kamiyyuu hojjechuu hin qabu. Garuu immoo qeesii ta'ee Phaaphaasii haa ta'u maal haa ta'uuti hojii akkasii mana amantaan da'oo godhatee hojjechuu hin qabu. Waan jedhamu irratti ejjennoo hin qabu. Inni kun mana amantaa jaallachuudha malee jibbuu miti. Isin warri namoonni seera mana kiristaanaa wanta hin taane
Suur-sagaleedhaan haa ta'u, barreeffamaan illee haa ta'u, wanta hojjetamu waan yaraa ta'e warroota haammattanii teessan iccitiidha jettanii warra qabattanii teessantu mana amantaa keessan hin jaallatu. Garuu yoo ofirraa balaaleffattan namni tokko yoo badii hojjete ilaa wanta akkasii kun sirrii miti mana kiristaanaa keenyaa bakka hin bu'u. Namni kamuu kana beekuu qaba jettanii yoo dubbattan amantaa keessan jaallataartu. Yoo kanaan achi immoo haammattanii kan teessan ta'e kun jaalala amantaa waan mul'isu miti. Kanaaf ejjennoon kiyya inni olaanaan waan yaraa ta'e mana amantaatiin da'oo godhatanii tokko saba kan arrabsan mana amantaa kan arrabsiisan yaadi akkasii cabuu qaba. Cabsaa ni cabsina. Akkasuma kitaabota mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo keessa kan jiru manni amantaa kiristaanaa keenyaadha kan isheen itti fayyadamtu. Barreeffama kitaabolee caafata qulqulluurraan adda kan ta'an baay'een isaanii mana kiristaanaa keenya keessa ta'anii tokko saba tokko kan arrabsan. Kan saba arrabsan jiru. Saba arrabsan gaafa jedhu saba Oromoo qofaa miti bara. An dhimma Oromoo qofaa irratti dubbatan jiru. Sabi kamiyyuu arrabsamuu qabu. Amaaraa haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Walaayittaa haa ta'u, Tigiree haa ta'u, Gumuziin haa ta'u arrabsamuu hin qabu. Kitaabni waa'ee Waaqayyoodhaa dubbatu saba kamiin saba tokkorra goree saba isa tokko arrabsuu hin qabuudha. Ceepha'uu hin qabuudha. Kun ejjennoo kooti. Ejjennoo kooti. Isa kana immoo gadi hin baasa. Maal ta'uu qaba? Dhiqamuu qaba. Kitaabonni akkasii dhiqamuu qabu. Miicamuu qabu kitaabonni akkasii. Mammaaksa wayiitu jira. Beekti jennaan niitiin qeesii kitaaba dhiqxe kan jedhamu tokko. Mammaaksi kun yeroo inni ta'u nan arga. Baay'ee gaarii goote. Haati manaa qeesii yookiin haati manaa lubaa isheen kitaaba dhiqxe sun waa gaarii goote. Eeyyee kitaabni baay'een isaanii kan dhiqamantu jiru bara. Kitaabni baay'een isaanii ammayyuu dhiqamuu qabuun jedhaatti jira. Dhiqamuu qabu. Kitaabni mana kiristaanaa keessa taa'ee saba tokko arrabsu eeyyee dhiqamuu qaban jedhaatti jira. Dhiqaan dhiqna. Kitaabni ulfina Waaqayyo, guddina Waaqayyo, waaqummaa Waaqayyo, guddummaa Waaqayyoodhaa kan xiqqeessu, kabaja Waaqayyoo kan gadi buusu, kitaabonni akkasii dhiqamuu qabuun jedhe dhiqaan dhiqna. Haa dhiqaman. Kitaabota baay'eetu dhiqamuudhaa qaba. Warroota akkasii waliin dhiquu qaba. Yeroo baay'ee kanaan dura wanti dubbatu saba Oromoo kitaabonni saba Oromoodhaa kan arrabsan ni jiru. Namni hin beekne jira jedhee yaada. Warri hin beekne immoo yoo jiraatan tarii keessummaa yoo ta'an qofa. Kitaabota mana kiristaanaa kana keessa jiraniif warra keessummaa ta'an warra hin agarre warra hin beekne. Warroota akkasii immoo sadarkaa kanarratti yaada kennuutti waan isin ilaallatu natti hin fakkaatu. Achi hin geenye waan ta'eef. Kitaabni mana kiristaanaa keessa jiran maal faati kan jedhu kan hin beeknetu jira. Kanaafiyyuu wanta dubbataa jiru kun sii galuu dhiisuu danda'a jechaadha. Waan yaada irratti kennitu miti. Kitaabota jiran kana kan saba tokko arrabsan jiru moo hin jiran isa jedhu dura qorachuu. Kitaaba kana eenyutu barreesse maaliif barreeffame isa jedhu namoonni baay'ee yaada garaagaraa kaasu. Tokko nama dhuunfaatu barreesse. Tokko lama amantaa biraatu barreessee kaa'ee. Kun sababa hin ta'u. Dhuguma dhugaa Waaqayyoon siin jedha kan sagalee koo dhagaatti jirtu kun sababa hin ta'uun siin jedha. Eessattuu jira miliquun dandeessu. Namni dhuunfaa isa barreessu amantaan Pirotestaantii yookiin Musliimni yookiin waaqeffataan barreessuu danda'a. Garuu mana kiristaanaa keessa galchuu hin danda'u. Manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo kitaaba namni dhuunfaa barreesse, kitaaba amantaan biraa da'oo godhatee kan barreesse tokko akkamittiin mana kiristaanaa keessee itti gargaaramte, akkamittiin itti fayyadamte ilaaluun qabdu.
gulaaluun qabdu maal waa'ee kitaabaa dhiisii faaruun qeenxeen tokkollee gulaalamtee miti kan isheen baatu ammallee hafaa jira malee namni akka barbaadetti istiidiyoo seenee ba'a. Haa ta'u maleessaa kitaabni manni kiristaanaa guddaa dhaabbati guddaan kun itti gargaaramu akkamittiin saba tokko kan arrabsu, saba tokko kan ceephoo, saba tokko kan gadi buusu maaliif mana kiristaanaa keessa galee kan jedhudha. Manni kiristaanaa ilaaluu qabdi, sakatta'uu qabdi. Kun cabuu qabaa yaada jedhamuun qaba. Nama dhuunfaadha. Abbaa barreesse hin beekamu. Maaliif hin beekamu maa? Maal ta'etu hin beekamu abbaan barreesse? Eenyuun goomsuudha. Daa'imatu jira. Wallaalaa jira. Namni xuuxxoodhaatti jiru jira. As keessa namni sooshaal miidiyaa kan fayyadamu sagalee kana kan dhaga'aatti jiru namni wallaalaa jira. Kan xuuxxoon itti qabamaa jiru kana harma haadha isaatii hodhaatti jiru jira as keessa. Hin jiru. Nama ga'eessadha kan ilaalu. Nama beekaadha. Nama mana isaa bulchuu danda'u. Nama maatii hoogganuu danda'u. Nama sadarkaa hooggansaa irra taa'uu danda'udha. Namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu keessattuu yuutuubii kan sagalee kana dhaggeeffataatti jirtu daa'ima miteeti. Kanaafiyyuu namni kanaan si goyoomsuu hin danda'u. Eenyuyyuu ushururuu jedhee si sossobee si raffisuu hin danda'u. Rafin dammaqi ka'e. Kanaaf maal jechuu barbaaddee namni naan jettan tarii yaada keessan keessatti gaaffii yoo uumame kitaabonni baay'een isaanii tokko ulfina Waaqayyoo gadi buusuu, kabaja Waaqayyoo kan xiqqeessan baay'ee isaaniitu jiru. Kun immoo saba Oromoo qofaa otoo hin taane saba kan biraallee waan isin ajaa'ibu saba Amaaraati. Saba Amaaraa gadlii Abuna Gabra Manfas Qidduus yookiin Aabboo irratti illee kan barraa'ee jiru. Isiniin maxxansa. Namoonni barreeffama isaa barbaadan toora feesbuukii kiyyaa hordofaa. Asirratti illee isiniin maxxansa. Saba tokko kan arrabsu, saba tokko kan ceepha'u kitaabni waa'ee Waaqayyootiin barraa'ee Oromoon akkas yookiin Amaaraan akkas, Tigireen akkas jedhu jiraachuu hin qabu. Waaqayyo maal akka koof akka kee poolitikaa ganda keessaa mandara keessaa kan hordofu miti bara. Waa'ee Waaqayyoodhaa gadi buusuun ulfina kabaja isaa waaqummaa isaa gadi buusuun karaa kanaatiin hin danda'amu. Kanaafiyyuu kitaabonni akkasii dhiqamuu qabu siin jedhe. Kottaa hin dhiqnaa. Dhiqaa hin dhiqnaa kitaabota akkasii dhiqamuu qabu. Kanaaf wantoota kanneen kanaaf kana fakkaatan irratti seeraan itti hubachuu barbaachisa. Maal jechuun barbaade namoonni tokko tokko wantoota akkasii gaafa ifa baastee hedduu. Amma kanaan dura callisuudha. Maal na dhibee? Narra nyaadheetin jiraadha. Namoonni jedhanii badiisa mana amantaa keessa jiru waan yaraa ta'e utuu ilaalanii kanneen callisan. Aan guyyaan itti du'uun beeku. Si galaa jira. Har'a sagalee kana waan hin jiruuf hin dubbataa jira. Dhugaa jiru har'a hin dubbadhu ta'ee jennaan yoom hin dubbadha. Yoo inni na waame kottu si ga'a jedhee yoo Waaqayyo waamicha yoo inni naa taasise. Utuun sobaatti jiru wanta badaa jiru utuun arguu callisuu kootiin yoo inni na waame maalan itti dubbadha. Kanaaf yoom akka waamamnu waan hin beekneef wanta dhugaa jiru walitti himaa wal barsiisaa wal hubachiisaa deemu. Sanaan booda dhaloonni itti aanu immoo wanta dittimte kana dhaqee xiinxalee ilaalee hubatee adda baaseetu dhaloota itti aanutti dabarsachaa. Kun ejjennoo kooti. Kanaaf keessumattuyyuu hordoftoonni koogaa biyya keessa teessanii biyya alaas teessanii sooshaal miidiyaan itti fayyadamu kanneen na hordofaa jirtan maxxansa barreeffamaanis haa ta'u suur-sagaleedhaatiin karaa toora tiiktookii haa ta'u toora feesbuukii haa ta'u akkasuma immoo karaa yuutuubii kanaatiin illee haa ta'u wanta ani maxxansu tokko jibba mana amantaa qabaadhee otoo hin taane wanta yaraa mana amantaa keessatti hojjetamu jibbee isan jibbee adda baasaatiin haa beekaa. An mana amantaa jibbee miti. Wanti yaraa wanti fokkisaan mana amantaa keessatti hojjetamu garuu jibbeera. Irra deebiinsiin jedha eenyuman jibbeen jedhe. Isa kana immoo walitti maa deemnaa wal barsiisaa deemnaa. Har'aan sitti himu ta'ee jennaan bor maaliif hin taate immoo nama biraatti. Kanaaf wantoota namni jedhu adda baasaa deemaa. Dhugaan samaa. Dhuguma wanti kun jira. Erga jiraate immoo wanti kun gaariidha jennee
hubachuutu nurra jiraata. Kanarraan kan hafe jechoota garaagaraa nama jechuu amma keessumattuu karaa toora feesbuukiitiin wantoonni jechoonni tokko ati pirootestaantii taate, ati musliima taate, ati waaqeffataa taate, uffata aadaa yoo uffadhe ati waaqeffataa taate, waa'ee kiristoosii yoo dubbadhe ati pirootestaantii taate, waan baay'eetu jira jechaadha. So moggaasa maqaadhuma hin malle walitti moggaasuun bu'aa hin qabu. Dhugaan jiru maali jennee hubachuutu nurra jiraata. Ani hordoftoonni koo sossobee akka isaan na jaallatan, akka isaan na leellisan hin barbaadu. Dhugaan siin jedha. Ani wanta sobaa dubbadhee jabaa koo, qaalii koo, goota koo maaloo akka naan jettu hin barbaadu. Bu'aa naaf hin qabu anaaf. Moggaasi maqaa akkasii anaaf bu'aa hin qaban ana biratti kiiloo hin kaasan. Dhugaa jiru dubbachuudha wanta hin barbaadu. Soba dubbadhee hordoftoota hedduu akka nu hordofan taasisuu miti. Dhugaa jiru dubbadhee tan namni 2-3 akka na hordofan dhugaa sana faana akka isaan bu'an hin barbaada. Akkasin dhugaa bartan hin barbaada. Dhugaa wajjin akka walitti dhuftan hin barbaada. Kanaaf Oromoon maal akka jedhu isinitti immoo dhugaan ilma waaqaatii jedha. Ilmi waaqaa immoo eenyudha? Ilmi waaqaa Kiristoosidha kaa. Kitaabni qulqulluun immoo akka agartanii Oromoon gaafa mammaaku dhugaan ilma waaqaati jedha. Kitaaba qulqulluu bira dhufnee immoo ilmi waaqaa eenyudha jennee gaafa nu caaffata qulqulluu ilmi waaqaa moo Kiristoos Yesuus. Kiristoos Yesuus eenyudha jennee gaafa kitaaba qulqulluu irra deebinee gaafa nu Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagaleedhaan eenyutu ilmi waaqaa sun sagalee isa jedhamedha. Inni waaqayyoodha. Isa wanti hundumtuu ittiin ta'e. Isa malee wanti ta'e tokkollee hin jiru jedhee kan Yohaannis nutti hime sana. Isadha ilmi waaqayyoo. Kanaaf Oromoon maal jedhee mammaakare? Dhugaan ilma waaqaatii jedha. Kanaaf dhugaa akkasin hordoftan hin barbaada. Dhugaan isin hordoftan eenyudha? Kiristoosiin akka hordoftan hin barbaadan. Kiristoosiin duukaa akkasin buutan hin barbaada. Daandii isaatu gara jireenyaatti nama galcha waan ta'eef. Gara boqonnaatti galuun kan danda'amu garaa isaatiinidha waan ta'eef. Kanaaf dhugaa wal barsiisna. Dhugaa wal hordofsiifna. Isiniin jechuun barbaada. Kanaaf maxxansa barreeffamaanis ta'e suur-sagaleedhaan wantoota ani isinii maxxansu agartanii nayina hirrafatinaa, hin nayina. Garaan keessan hin raafame. Wanta jiru qalbeeffadhaa. Isiniin jechuun barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana gubbaa odoo inni deemee gara bartoota isaatti deemaatti jiru bartoonni ilaalanii naanii sodaatanii kun ekeraadha moo jedhanii wal gaggaafachuu eegalan. Kanaaf Kiristoos hin sodaatinaa inni isin argitan waana. Inni isin argitanii innoo ana ittiin jedhee gooftaanii irraafaminaa isini anatti amanaa an waaqa keessanii jabaadhaa dhaabadhaa hin sodaatinaa. Inni isin argitanii innoo ana ittiin jedhee gooftaanii irraafaminaa isini anatti amanaa an waaqa keessanii. Irraafaminaa hin sodaatinaa isiniin jechuun barbaade har'a waa guddoo dubbachuudhaaf miti gara fuulduraatti waaqni umurii fayyaa yoo nu kenne waliin dubbannaa. Akka sanatti immoo nagaa nuuf haa kennu, fayyaa nuuf haa kennu isiniin jechuun barbaada. Hanga sanatti nagaa ta'a fayyaa ta'a. Dhimma kan biraatiin deebineetu wal agarra. Akka sanatti garuu amaan isin hin argini, hamtuun isin hin argin. Iddoo jirtan, bakka jirtan, mana jirtan hundumatti iyyuu Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ergamoota isaa isiniif ergee hamaaf hamtuu hundumaa irraatii isin haa tiksu. Amaan isin hin argatiin. Nagaan turaa, fayyaa ta'aa, horaa bulaa. Deebana.
Didiada galani Kenya ulfina satif kane